waamicha harmeeyyaa hundaan dhageessisuu kiyyaa nattir maddaa jetti almaan kiyyaa haa gumaachu namuu waan dandayaa lubbuu wareegan kennee anitiyyaa namuu beekumsa isaatiin oromootiin isoo oromummaa isaa qabsoo na mul'isoo. Akkami usuu dandeenya osoo rakkoon kun jiru olaantummaan seeraa nuti qabanyu maalii kan isaan kabajuu dhaban maal gochisuu kanneen isaan araddoonni 32 ta'an Harargee ba'aa keessatti tajaajila argachuudhaaf rakkoon garaagaraa irra gahu tanaaf walqixxummaan nuufi Somaalee jidduu jiru waan rakkoo qabu na fakkaata akka kiyyatti dura deemamu jira guyyaa guyyaan alaabaan isaanii dhaabbatamu jira. Tanaaf naannoo kanarratti an akkamitti ilaalamaa federaallinis akkamiin nu ilaalaa jira onni juusan rakkoo hammaataadha kun ilaalamu qaba. Amma uummanni Cinaaqsan Jijjiga keessa dabareeti kan magaalaa guddittii godinaa dhufu. Mataaqicha san qabachuu isaanii yoo argan taate odaa bicha laaluu liyyooyiliin Somaaleeti. Kana mataaqaan kun akkan hojjetamne godhanii miidhaa garaagaraa dubartii babbareeduu laalanii nama torba nama maaliin gochaa suuqannee isaarratti hojjechuu jiran. Akkami usuu dandeenya osoo rakkoon kun jiru iddoon akkanatti isaan irratti rakkoo gaggeessaa jiran kun nu jidduu jira federaalli maaliif waliin nu dhiisa maaliif waliin nu laala maaf hiikkachuu dhabu tanaaf gochisuu kanneen isaan araddoonni 32 ta'an Harargee ba'aa keessatti tajaajila argachuudhaaf rakkoon garaagaraa irra gahu jiru kun. Sheer godhi biraan naaf gahe waan biraatu sheer ni goota.